puri roti ya Rabbi ya sini diketer bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanni dubbatanii wanni dhiisan hin jirtu. Almijiyoontu lubbumaan jirti kajuuna yaachisaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf lubbumaanuun ni jirti. Maaltu hafe hobbaafachuu malee maali nuti ummata akkami ummata akkas godhu san firiin takka takkaa ugaafi bakkuma isaan jiran qofaa nuuf eeraa isiniin jechaa jirra. Ilaaluun rakkachuun miira keessa seenuun waliif fayyuma nagaa gaddaa jiraachuun hiikaa hin qabu. Hiikaa haa qabu maali jechuudha? Dirmachuudha. Dirmachuu jechuudha. Bakka isiin jirtu san barbaadanii baasu waan danda'u namu hirmaate isii tana waan danda'u nammoo bakka sanii lubbuusii baasuu qofa kan nuti qabnu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota numaaf miidiyaa shama akkam jirtan bakkuma jirtanii nageenya rabbii guddaadha isin bira haa jiraatu isiniin jecha arraas deebinee jira. Maaliin deebit jechuun keessan hafa hin qabu. Wanni deebinee waa'ee liinaa faadha. Liinaan maal keessa jirti? Haala kam keessa jirti? Akkamirra jirti? Haalli liinaan irra jirtu maal? Liinaan lubbuun isiituu ni jirti moo hin jirtu? Haju yaaddoo jirtu jechuudha. Isa kana qabannee dhufna. Liinaaf dirmannaan akkamitti dhabame? Maaliif hin dirmanne? Maaliif dirmachuun hin barbaachisne? Akkamitti liinaa arkanna? Hajuus as keessa jira jechuudha. Kanaaf daawwattootaaf hordoftoota keenya viidiyoo liinaan waan keessa jirtu walumaan ilaallaa faana turaa isiniin jenna. Aziraan diketer puri roti ya Rabbi ya sini diketer bah. Anan Oromotiyam yeroo ilmi namaa abdii kutannaa walitti fidee asirraaniin of dabru akkamiin of god ilmi namaa akkamitti dhiigan bar waan dalagamaa jiru ani dubbii tana yeroo hedduu isiniin jedha daawwattootaaf hordoftoonni keenya hundi warri jara kanaas quba qabu ani hin beeku bakka jarri kun jirullee hin beeku. Eeruna kenna eessa jiran lakkoofsa isaanii illee kan isiniin jiru. Kana booda himaan jiran gaa. Himaan jiran obbaafachuuf. Osoo obbaafanne dura iyyuu miti wachuu miti dirmachuudhaan ufeessisa. Waan mumichoon tun irra jirtu waliin ilaallee walitti deddeebina. Inshaallah wachuu miti bakka isaan jiran hunda lafa nuukaan isiniin ja'a. Michiyoo hambisutti hin jiranii liina. Yusuf ammoo akkatti godhaa jiran anuu quban qabu jechuudha. Kanaaf egaa mee viidiyoo tan ilaallee walitti deebinaa turtiin keessan faana haa turuu isiniin jaal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmi namaa akkami sadarkaa kana wal godha boo sadarkaa kanatti akkamitti ilmi namaa walitti fida sadarkaa kana wal fiduu jechuun maal jechuudha namni mee michuun tun maaluma balleessite wanti waan kana godhaniif badii isii nagarre michuun tun boo bara abaarsaati akkuma jareefu dubbannu kana waan michuun tun taate waan irraa beenyu hin jirtu waan isiin balle osoo waa balleessite ilma namaa akkana godhuun sirrii miti. Ummanni kun ummata sammuun isaanii jijjiiramte namatti fakkaata. Ani kaniin isiniin jiru warri naannoo san jirtan itti dirmadhaa warri immoo eeruu qabdan bakka isaan jiran beeytan sirriitti itti dhiyeenyaan qabdanis akka dirmannee birallee geenyu lakkoofsa isaaniillee nu ergaa. Inshaallah isin rabbiitiin viidiyoo tanallee warra isii beeku biraan gaha. Ammaas viidiyoo tana ilaalame haaluma michuun tun keessa jirtu laal. Maaltu hafe hobbaafachuu malee maali nuti ummata akkami
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanni dubbatanii wanni dhiisanii hin jirtu. Almijiyoon tun lubbumaan jirti kajuuna yaachisaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf lubbumaan ni jirti. Bari namnummaan akkamitti bakka sanii dhabame namni akkamitti dhabame. Dubbii ajaa'ibaati. Sadarkaa kanatti ilmi namaa hanga wal godhu hoo ilmi namaa naannoo san hin jiranii naannoo namni hin jirre jira namni kuni. Ummata akkas godhu san firiin takka takkaa ugaafi. Bakkuma isaan jiran qofa nuuf eeraa isiniin jechaa jirra daawwattoota keenya. Ani waan irraa beekuun qabu odeeffachuutti hin jira odeeffannoolee argachuutti hin jiru. Isaan kana bakka isaan jiran beekeeti miti. Mijiyyoon ammoo haalli irra jirtu mee amma isaa walumaan laallu. Way garaaf jimeekoo maqiyaan taanee sumaan dhabee abbaa gayyaa. Yeroo maalumaas keessaa na baasee ammaatti jimeekoo mantayaa dubbiyaa. Ani sammuuti akkuma isaan sammuu jijjiiranitti na jijjiir hirriiba na dhoorkitoonnitu yaada natti fidde maal jechuudha akkana wal godhuun sirriidha sirrii miti namni yoo waanuma fedhe dalageewu jechuudha akkaataatu jira amma isii qofarraa dubbachuu jirra ka isaan caalatti godhan Yuusuf Sanfaan Ho'ees ilma maatii michootanaa eessa jiran nuti kana quba qabnaa beenya boom abaar saawwanni kuni fiidootan laallee ammas walitti deebiname waan jira yaada keessan komantii jalatti waan jiru nu barreessaa jechuudha. Meenyumaas keessaa na baasa beekoo maqayyattiin baa. Nyaatellee garaan qabu. Asii ol ka'uu dadhabbiifiin akkana taa'u jira meen akka biyyattiin as keessaa baa beekoo wattiin baa. Isaan illee qoqqoodatti qal'anii. Maali badiinti jamaalumame rakkinummaan isaan dhaqabaniif kun waan takkan balleessa. Dhugaa dubbachuuf hedduu garaa nama nyaata wanni michiyoon kun jettu jechuudha. Maal natti kennan maaltu garaa kiyya kana jira nyaadhee garaa hin qabu ani waan isaan na godhan maaliin balleesse jetti. Waan isin balleessitu dhugaan nuti isin beeknu. Isaan kakkana godhan kun waan godhaniifis nuti namoota kana Abdallaa nama jaamu san immoo warri isa beeytan bakka inni jirus haala inni irra jirus karaa inni waan irra deemu bakkuma inni jiraatu qofa nuukaa lakkoofsa isaallee beeytan naa kennaa isiniin jaa egaa waan ju'u hin beeku waan hin dhiisullee hin beeku waan namni cootanaa kana fakkaata ammas fiidoo tana laalleetuma walitti deebina warri gartee fuula numaaf miidiyaa kanarraa nu daawwataa jirtan hundi keessan sheer godha dhaloota biraan gaha maaliif jennaan walitti dhiyeenyaan jirulleen itti dirmachuu akka qabdan dhaamsa kiyya ergaa kiyya jajjaboo isinit dhaammadha kanaafuu isaan isinis sheer godha biraan nagaha lakkoofsa jara sanii warri bakka isaan jiraatan beekanilleeni jala kanatti naa barreessaa inshaallah waan danda'u godhuudhaaf ani qophiidha garaan hirriiba na didee jira dadhabadheetiin jira fiidoo tan laallee walitti deebina ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Fayyaan dhabeette maaluma dhiira wanti isin akka inni kana nyaachiste san waan maaliitiin jaaban maali wanummaan nyaadhetu maali waan takka fiddeen na nyaachiste guyyaa sanii nama tokko hin agarre. Ay garaa gayyaa. Ciisuun danda'u ta'uu malee meenagyoon gachiisaa akkisaan naqaba waan hin akkisuun qabu garaan kiyya kan namuramu jira waan takka qabu fichaariin qabu ammaa maqana keessatti qonna ammaa kana nyaaddeettees keessa na keessee utte maalumaan balleesse diliin xiyya maalime waduma maaliin qabaasin na hidhamne isaan mee maaluma rakkinni isaan na hidhaniif kun. Maalo hedduu rakkanne dhiphannee jirra waan jennuuf waan dhiifnus illee walii wallaalle mijiyyoon tun amma ammaallee wanni isiin jechaa jirtu irra deddeebitee maali jechuudha ani maaliin balleessee maaluma natti godha wanni garaa kiyya ciraa maali nyaadhee garaa hin qabu akkiin keessa jiru rakkoodha wanni isiin jettu mee fiidoo tana laalleetu walitti deebina ammas nu faana tura. Namni na beeku tokko hin jiru dhiiroo nama maa'u tokko hin beeku nama akkana nama hin beekne kana namni na hin beekne nu maali. Namni tokko mana barbaadu hin jiru dhiiroo nama hin qabu ani tun as keessa biyya tana keessa nama mana barbaadu tokko hin qabu nama hin beeku. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ka garaa kiyya kana balleesse ka mataa kiyya nyaate hamma ammatti namni itti dirmatu dhabuu isii ammallee ani namuma tokko hin beeku.
hanga ammaan tanaa namnummaan na barbaadullee hin jiru ani maaliin balleessere deddeebii isiitiin jechuun akkanatti adabbii hamtuu manni kun irratti godhuu fi hanga ammaa dhuguma dubbachuuf namni tokko isii biraa dhabamuu dhabuun isaa hedduu garaa kiyya kana balleessee jira anallee na hammeessee jira jechuudha. Kanaaf mee waan dubbadhuuf waan dhiisullee addaa yeroo wallaalu keessaan jira jechuudha. Mee warri as jala dhuftan hundi keessanuu akkuma nama isinitti himu kana yoo waaq lakkoofsa isaanii nama kana bakka isaan jiran beeytan naa kenna. Viidiyoo tanas waan isaan isii godhaa jiran ka walumaanuu arkaa jirru waan irraa dubbannuuf waan dhiifnullee ka waliin beey jiraattee fi jiraachuu dhabuu waan isii nama keessa jirtuu kan beey dubbachaa jirra jechuudha. Garuu warri waan kanan itti dhiyeenyaan beeytan nuu kennaa isiniin jechaa jirra nuuf kennaadha. Viidiyoo tanaas sheer godhaa uummata biraan gahaa nama gartee isii beeku yoo ofii keessaniin beenyallee warra kanaatu beekee nuu kenna waan ta'eef isaan biraan nuu gaha. Ammoo wachuun rakkachuun hedduu jechuun miira keessa seenuun gatii takkallee nuuf hin qabdu bu'aallee nuuf hin qabdu kana fudhachuudha qaba. Namni immoo asuma keessatti kana wal godhuuni waan hin taane waan dabaati waan dabaa immoo irraa wal dhorkuun nurra jiraata waan ta'eef mee viidiyoo matan ammaas laalle waan michoon tun irra jirtu laalleeti walitti deebinaa ammaas nu faana tura. Way maal mana nyaachiste way garaa biyya maal mana nyaachiste dhiiroo way namni na beeku tokko hin jiru biyya tana keessa maal na fidee biyya dhabbi dhaqqee nama isa waan na fidee anis nama hin beeku namni bis na hin beeku mana qaama kiyyaanta.
سنغافة ولا بكتوني أسلا مسلم ولا تنهلا أسرع نكتربوني نوتي يا ربي يا سيني نكتربا وإلا بتنوفا فقود دورا ميكا فانجرة دكنا ليفتي بالانسا بمومال قرودي أميا خالق أني بكتون نما دكنا أسرع نكتربوني يبالي سسلا المانكي يغنا في ملي والله عبد الله داتو كلا جرودي يبالي سيخد يا ربي يا إني ما رفينا باسا ميس كيسا egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa waan michuun tun irra jirtu hundi keessan warri daawwataa jirtan waliin ilaallee jirra. Ilaaluun rakkachuun miira keessa seenuun waliif fayyuma nagaa gaddaa jiraachuun hiikaa hin qabu. Hiikaa haa qabu maali jechuudha? Dirmachuudha. Dirmachuu jechuudha. Bakka isiin jirtu san barbaadanii baasuun waan danda'u namu hirmaatee isii tana waan danda'u nammoo bakka sanii lubbuusii baasuu qofa kan nuti qabnu. Kanaafi فيديو تنهوندا كولي إلى في والبوتشسو خناف أسو هنتاني يوبك كسن روسم كوبك أباتن نوف داما نوف إركا يادا خيسن جلب بريسا ورنا نوسنجر اتكادر ماتو برانكا خجوف ركنيتي خدو بچاجر رجوچودا خناف داوتو تفردو خينيا سگنتان أراف كمنو خنا فيديو برو هم كبني ولتو دوف نوتي نغانو ترا يادا خيسن دغتنا شير غودا دلوتا برانكا خجرتمو ولمان هردوفين كينيا انجفانا لينا فا دوبا جتودا هم لبوسي بافنو تتفو وان تيفي اسنيس خنا كوبا كبادا باي يرو غاري كبادا